wajjin ansara sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin duulli uffata keelloo uffachuu fi hidhamtoota siyaasaa daawwachuu cimee jajjabeeffamuu qaba jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa OMN dubbise. Roobii dhuftu jechuunis gaafa amajjii 27 Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo beellamaa qabu waan ta'eef hamma guyyaa sanitti haala baratamerraa adda ta'een irratti qophaa'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamaniitii jiru. Faayisaa Eliyaas. Duulli uffata keelloo uffachuu fi hidhamtoota siyaasaa daawwachuu cimee jajjabeeffamuu qaba jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa OMN bilbilaan dubbise. Sochiin kun hiika mataa isaa of danda'e qaba kan jedhan qeerroowwan kunneen diinaaf ammoo ergaa jabaa kan dabarsu ta'uu hubate. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi ala jiraatan uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaa Oromootiif deeggarsa qabu cimsee agarsiisuu qaba jechuun dhaamane. Roobii dhufu jechuunis gaafa amajjii 27 Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo beellama qabu waan ta'eef hamma guyyaa sanitti haala adda ta'een argamuuf qophaa'uun barbaachisaadha jedhani. Kana malees lakkoofsi namaas bifa amma dura baratamee hin beekneen dhaddacha irratti argamuuf qophaa'uu qaba jedhan qeerroon godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa OMN bilbilaan dubbise. Uffanni dambii manneen hidhaa gurguddoo Itoophiyaa halluu keelloo qabaachuu wajjin wal qabatee jimaata dabre amajjii 22 2021 dargaggoonni magaalaa Finfinnee fi naannoo isii jiraatan dhaddacha banaa Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo itti hidhaman irratti hirmaachuudhaan aantummaa isaaniif qaban qeerroon Shaashamannee yoo yaadachiisan sochiin kun hamma bakka yaadameef gahutti jabaatee itti fufuu qaban ammoo dhaamsa qeerroo Arsii Asallaati. Akkuma beekamu hayyoonni keenya beellama qabu. Beellama mana murtii kanarratti akkuma beellama dabalee irratti qeerroon Oromoo ibsituu kanneen naannoo ni jiraatan hayyoota keenya uffata keelloo uffachuudhaan hayyoota keenya buna dhaabatanii dhaddachi isaanii seenanii sumaan dhaddacha hordofanii hayyoota keenya mishin gargaaraa fi waliin birraa aballeen nuti karaa keessan irra jirra isin duubaan birraa. Hayyoonni keenya mirga uummata ofii kabachiisuuf jecha hidhaman malee balleessaa biroo qabaatanii miti. Qabsaa'ota kanneen deeggaroo fi kaayyoo isaanii galmaan ga'uun ammoo nu qabdii jedhan qeerroowwan kunneen. Biyya dimokiraasiin afaaniin malee lafa hin jirre Itoophiyaa keessatti uffata keelloo uffachuun akka yakkaatti fudhatamuun namoota hidhamtoota siyaasaa Oromoo deeggaran hedduu irratti mootummaan xiyyeeffachaa jira jedhani. Hayyooti kenna bira dhaabachuun kun waan bareeda. Haga beellamu isaanii kanatti dhimmi ta'uudhaan kan gaggeeffamu kun ittuma fufaa jira. Ittuma fufuu qaba. Haga guyyaa beellamu isaanii guyyaa isaan mana murtii ijaaranitti yeroo Finfinnee geessanii naannoo Finfinnee jedhan akkuma beellama yeroo darbee uffata keelloo uffatanii hayyooti kennaan isin bira jira asii waliin jira jedhanii hammi ta'uufiin dirqama beellama dhufu irratti akkasumatti qophaa'uu qaba jechuudha. Deeggarsi kun gara sochiitti jijjiiramuun hawaasni Oromoo kallattii hundaan uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo cinaa dhaabbachuu mootummaan Itoophiyaa mormaa jira waan ta'eef uummanni Oromoo shira deemaa jiru kana hubatee biyya keessaa fi alaan qabsoo kana finiinsuu qaba jechuun yaada isaanii goolabani. Ajandaa diinni boceenu keessatti facaasee fudhannee hafarsuudhaan burjaaja'uu hin qabnu jedhan qeerroo fi qarreen bakkoota garaagaraa irraa yaada isaanii bilbilaan OMN'if kennan. Waytii kanatti xiyyeeffannoon keenya guddaan hayyoota Oromoo kanneen mana hidhaa jiran irratti ta'uu qaba kan jettu shamarreen yaada OMN'if laatte leelliftoonni sirna nafxanyaa hayyoota keenya balleessuuf dhama'aa jiran waan ta'eef Oromoon hooggantoota isaa tikfachuu qaba. Hayyoota Oromoo manneen hidhaa jiran balaan akka isaan hin mudanne qalbiin hordofuu qabna jechuun shamarreen yaada kennitetuun dhaammatteetii jirti. Diinni olii gadi ajandaa baasee waan arge hafarsaa Abiy Ahmed dhukkubsatee Abiy Ahmed biyya alaa bahee Abiy Ahmed akkas tahe ummanni keenya waan kana hubachuudha qaba. Ajandaan kuni akka hayyoota Oromootiif balaa ta'uu fi ajandaan kuni akka miidhaa hayyoota Oromootiif tahe ummanni keenya ajandaa kana fudhatee hafarsuu osoo hin taane hayyoota Oromoo bira akka dhaabbatu hayyoota Oromootiif akka xiyyeeffatu dhaamsa kiyya kuni. Nafxeenyaan akka hamaa isaan yaaddessee waan jiruuf itti yaaddaanii akka hamaa itti yaaddoo isaanitti tahanii waan jiraniif hayyoota Oromoo kana dhabamsiisuu fi ajandaa gurguddaa kana hafarsaa jirani. Ummanni keenya ajandaa kana hafarsuudha
qabe hayyoota oromootiif qalbii akka qabatu hayyoota oromoo bira akka dhaabbatu asumarraan dhaamsa dabarfadha. Oduu keenya biraatiin godina Wallagga Lixaa aanota garaagaraa keessatti hidhaa fi manneen uummataa gubanii barbadeessuun hammaatee jiraachuu maddeen gabaasaniiti jiru. Aanaa Sayyoonoleetti tibba darbee manneen jiraattota torba erga gubanii booda tibbana ammoo aanaa Ganjiitti manneen jireenyaa qonnaan bultoota 25 olitti tilmaamaman humna addaa poolisii Oromiyaatiin barbadaa'anii jiraachuu jiraataan naannichaa tokko OMN itti himeeti jira. Gabaasa Muhammad Fantaalee qindeessee hordofaa Muhammad Todeessa. Godina Wallagga Lixaatti hidhaa fi manneen uummataa gubanii barbadeessuun hammaateetti jira jechuun maddeen gabaasan. Godinuma kana aanaa Sayyoonoleetti tibba dabre ijoollee teessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu fidaa jechuun manneen jiraattota torba erga gubanii booda tibban ammoo godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ganda dambii Ganjii jaamutti manneen jireenyaa qonnaan bultoota 25 olitti tilmaamamanii humnoota addaa poolisii Oromiyaatiin barbadaa'anii jiraachuu jiraataan naannichaa tokko OMN itti hime. Jiraattota manneen jireenyaa jalaa guban keessaa Fiqaaduu Mardaasaa nama jaamuun ijoollee tee lamaan bosona jirtu fidi jechuun mana isaa jalaa gubanii jiraachuu maddi keenya akka fakkeenyaatti eereetii jira. Aanaa Ganjii qofatti yoo xiqqaate manneen qonnaan bultoota 25 olii yoo gubatan gama biraatiin namoonni nagaa 150 ol ta'an immoo baatii hedduuf mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu odeeffannoon nu dhaqqabe ni mul'isa. Namoota nagaa hedduu waraana bosona jiru wajjin hidhata qabdu jechuun mana hidhaatti guuraa kan jiran yoo ta'u namoonni wayitii ammaa kana mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kanneen maqaan isaa ammaaf nu dhaqqabe barsiisaa Silashii Sinyooree, Kadir Baaroo, Iliyaas Bantii Caalaa Moosisaa, Abayyaa Tarfaa Taarikuu Gabraa'ee fi namoonni lakkoofsaan 150 ol ta'an mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu maddi keenya achirraa bilbilaan dubbifne addeesseetii jira. Hidhamtoota kana keessaa irra jireessaan baatii 8 oliif mana hidhaa keessatti dararamaa kan jiran ta'uun ifoomeetii jira. Oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Magaalaa Awwadaay keessatti dabaleen bilisiginnaa maqaa dargaggoof hojii uumuu jedhuun ajandaa baafatanii dargaggoota roorroo sirnichaa dadhabuun magaalaa irraa baqatanii turan harkatti galfachuuf shira xaxaa jiraachuun isaanii dhagahame. Gama biraatiin dabaloonni mootummaa kunniin manneen jiraattotaa irra deemuun mallaqa inshuraansii fayyaa kafalaa jedhanii mataa matatti abbaa warraa tokko irraa qarshii 350 guuruun saamicha geggeessaatii jiru. Na'imaa Umar waan qindeeffattee qabdi. Magaalaa Awwadaa keessatti kaadireen bilxiginnaa maqaa dargaggoof hojii uumuu jedhuun ajandaa baafatanii dargaggoota roorroo sirnichaa dadhabatanii magaalaa irraa baqatanii turan harkatti galfachuuf shira xaxaa jiraachuun dhagahame. Kun itti yaadamee qabsoo qeerroo qancarsuuf waan ta'eef qeerroon kanaan sobamee harka diinaa akka hin buune maddeen odeessa kana nuuf qoodan dhaamani. Magaalaa Awwadaa keessatti waldaan horsiisee buusaa jedhamu kan waggaa 25f uummata tajaajilaa ture jiraachuu kan himu namni naannicharraa dubbifne kun yeroo ammaa abbootii qabeenyaatiif kennamee akka jiru himuun silaa dhuguma hojii dhabdootaaf hojii uumuu akkasuma dargaggoota magaalattiitiif hojii uumuuf yaadan ta'ee waldaa sanarratti dargaggoota kana ijaaran ture jaa. Kanaaf kun ifaan ifatti qeerroowwan magaalattii jiran taan ajjeesanii taan hidhanii tabaqattee jirtu harkatti galfachuuf qabsoo uummata magaalaa Awwadaa dadhabsiisuuf tooftaa baafatan ta'uun ifaadhaa jira. Gama biraatiin dabballoonni mootummaa kunneen manneen jiraattota irra deemuun maallaqa inshuraansii fayyaa hafalaa jiranii mataa mataatti abbaa warraa tokkorraa qarshii 350 guuruun saamicha gaggeessaa jiraachuu maddi keenya kun itti dabaluun himee jira. Ijoollee qeerroo warreen akka sochii godhaa fi qabsoo kana jiraachisaa turanii fi akkasuma asii baqatanii mootummaan kun barbaade kana jechaatti murteessee jalaa baqatanii jiran nu deebuu qabanii akkasuma hojii uumnaa fi ijoolleen tajaajila jiraachuun qabanii dalagaa baafnaa fi hojii uumnaaf jedhaniiti ijoollee karaa kanaan harkatti galfachuu deemanii gariin illee gowwoomfanii dhukaa jedhanii warreen deebuuf deeman illee ni jiran. Kanaaf wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee qeerroo harka galfatanii ijoollee qeerroo ganaa sochii tokkollee gootu akka hin jirre godhuu fi akkasuma filannoo dhufurratti akka uummata humnaan bahanii of filachiisan namni fincilu waan hin jirreef jecha karaa gamanumaan nama fincilu amma bitachuu qabna maallaqaan amma hojii qabsiifna jedhaniiti ijoollee gowwoomsuu deemanii jechuudha. Ijoollee qeerroo keenyan hin gowwoominaadha. Maallaqaa jettanii yookaan hojiidhaa jettanii qabsoo saba keessanii hin ganinaadha. Ni kijibanii hin gowwoomfaminaadha hin jedhanii. Ashee kanatti aansee immoo waan deemaa jiru manarra deemanii kaabinoonni muraasni inshuraansii fayyaati jedhanii qarshii 350
nama hundarraa deemanii guuruu jiranii jechuudha. Yeroo kanatti inshuraansii fayyaa wanni jedhamu hin jiru. Yeroo kanatti kan maallaqa keessan hin kennina, maallaqa fedhisoowwan isinirraa guuranii kaabineen ofiifuu mootummaanis buqqa'ee jira, guyyaa lakkaachuu jira. Sa'aatii ammaa kana keessa mootummaa kana wajjin maallaqa kennitanii mootummaan kunii fi kaabinoonni isin hin nyaatini. Qeerroo fi qarreen akkasuma jiraattonni magaalaa Awwadaa gaafa artistii Hacaaluun ajjeefamee Jawaar Faan hidhamanirraa kaasee fincila Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti adda durummaan hirmaachuun isaanii ni beekama. Hiraarri amma murna bilxiginnaatiin irratti aggaamame kunis haaloo san bahachuuf yaadamee ta'uu mala jechuun shakku jiraattonni. godina Arsii lixaa magaalaa Adaabbaatti kaadireen magaalattii sababa paartii bilisiginnaa deeggaruu diddan jedhuun namoota nagaa hidhaa jiraachuun himame. Paartii bilisiginnaa deeggaruu keessan immoo dirqama jechuunis uummata walgahii yaaman irratti dhaadataa akka jiranis odeessii OMN dhaqqabe ni mul'isa. Muhammad Morkamam. godina Arsii lixaa magaalaa Adaabbaatti kaadireen magaalattii sababa paartii bilisiginnaa deeggaruu diddan jedhuun namoota nagaa hidhaatti guuraa jiraachuun himame. guyyaa guyyaan walgahii waamuun namoota walgahicha irratti gaafii gaafatan hunda ati shaneedha ati ergamtuu TPLF jechuun maanguddootaa fi qeerroowwan hedduu ukkaamsaa akka jiran jiraatan gamasirraa dubbifni tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himee jira. Kaadiroonni walgahii adeemsan kunniin waa'ee dhimma paartii bilxiginnaatiin alatti rakkoo hawaasa naannichaa akkasumas waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo takkaafillee kan lafaa hin kaafne ta'uu maddee keenya kun taajjabbii isaa nuuf ibsee jira. Paartii bilxiginnaa malee paartii biroo hin deeggarina, deeggaruun keessan immoo dirqama jechuunis uummata walgahii waaman irratti dhaadataa akka turan beekamee jira. Ajjecha artisaa Haacaaluu Hundeessaatiin booda qeerroowwan hedduun magaalaa Adaabbaa keessa qabamanii akka hidhaman kan dubbatu namni odeeffannoo nuuf qoode kun qeerroowwan sun hanga ammaatti murtii tokko malitti manadhaa keessa akka jiranis eeruu nuuf kennee jira. Ukkaamsaa akka jiran jiraatan gamasirraa dubbifni tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himee jira. Kaadiroonni walgahii adeemsan kunniin waa'ee dhimma paartii bilxiginnaatiin alatti rakkoo hawaasa naannichaa akkasumas waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo takkaafillee kan lafaa hin kaafne ta'uu maddee keenya kun taajjabbii isaa nuuf ibsee jira. Paartii bilxiginnaa malee paartii biroo hin deeggarina, deeggaruun keessan immoo dirqama jechuunis uummata walgahii waaman irratti dhaadataa akka turan beekamee jira. Ajjecha artisaa Haacaaluu Hundeessaatiin booda qeerroowwan hedduun magaalaa Adaabbaa keessa qabamanii akka hidhaman kan dubbatu namni odeeffannoo nuuf qoode kun qeerroowwan sun hanga ammaatti murtii tokko malitti manadhaa keessa akka jiranis eeruu nuuf kennee jira. Qaama maqaaf biyya bulchina jedhu kanatu waltajjii bahaa nu filattanii nu filachuuf qophii akka gootan ummata shanii dammoo akka ummata shanii jedhamu kana akka balleessitan jedhee qallabaa jirtanii dhaaba shanii jedhu kana akka waliigalatti balleessitan jedhanii akkasitti ummata dararaa guddaa keessa jira ummata. Amma guyyaa har'aa guyyaa boruu fi iftaan illee waltajjii namoota akkasii ati shaneedha dhaaba shanee deeggartaa shaneelii jirta jedhanii gara hidhaa bichaa oofudha. Namni amma gaaffiin akkasii isaanii dhiyaannaan inni isaan biratti namni akkasii shaneedha. Iddoo ganda bubbisaa abbaa gadaa kan jedhamu nama Haji Dheekkoo Jeenjaa jedhamu haga ammaa hidhamee waan kana maal irratti hidhameen beekamu kana hidhamaa hidhaa dararamu qabsoofnu malee qabsaa'ota teennataman hidhaa jiranii fi seenaa isaanii balleessuu hin qabne. Namni bilbilaan dubbifne kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo bakka hundaa walqubaa qabaachuun qabsoo rogaa hundaan filinaa jirtan firii itti goone hooggantoota Oromoo kanneen saba isaaniitiif jecha mana hidhaa keessatti dararaa argaa jiraniif sagalee tahuufii qabna jedhee jira. Rakkinna wayitii ammaa Tigraay mudate seenaa keessatti isa duraati jechuun dhiyeenya kana naannichatti hoogganaa waajjira dhimmoota hawaasummaa ta'uun kan muudame obbo Abrahaa Dastaa dubbateeti jira. Miseensa paartii mormituu Areenaa Tigraay kan turee fi wayitii ammaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hundaa'etti hoogganaa dhimmoota hawaasummaa naannichaa ta'uun dhiyeenya kan muudame Abrahaa Dastaa waraana geggeeffameen walqabatee magaalaa fi baadiyaa biyyattii keessatti rakkooleen hedduun naannichaa dhuunfatee jira jedhe. Waajjirri isaanii qorannaa geggeessee lammiilee miiliyoona 4.5 ta'aniif gargaarsi atantamaa kan isaan barbaachisu ta'uu himuun lola kanaan uummanni Tigraay qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'ee jira. Baay'een isaanii jalaa immoo qabeenyi saamamee fudhatamee jira jedhe. Namoota miiliyoona 4.5 keessaa kanneen miiliyoona 2.2 ta'an nyaata qofa osoo hin taane meeshaalee nyaata ittiin bilcheeffatanis jalaa manca'ee jira waan ta'eef gargaarsi amma barbaadamu meeshaalee fi nyaatas dabalateeti jechuun ibse.
Akka obbo Abrahaan jedhutti naannichatti midhaan nyaataa kan gargaarsaaf oolu jiraachuu eeruun sodaa nageenyaatiin wal qabatee shufeerotaa fi konkolaattonni fe'umsaa sochii dhaabanii jiru. Caasaaleen mootummaa naannoo Tigraay turan guutumatti diigamuu wal qabatee gargaarsi uummataa bira dhaqqabuuf danqaa guddaa ta'ee jira jechuun dubbate. Usmaan Baayyottuu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin miidiyaan The Guardian hoogganaan Itoophiyaa waraana dhokataa naannoo Tigraayitti adeemsee deebii kennuu fi noobeelii nageenyaa fudhatee turellee deebisuu qaba jedhe. Abiyyi naannoo Tigraayitti beelaa fi waraana kaasuu isaatii badhaasa noobeelii nageenyaa deebisuu qaba jechuun gabaasa isaa kan jalqabe The Guardian Suyyum Masfiin faa kan ajjeese waraana Eertiraa kan wal ta'iinsa Abiyyi Ahmadiin Tigraay seene jechuudhaan akeeke. Abiyyi ji'a sadaasaa keessa yeroo TPLF irratti waraana labsuu intarneeta cufee dhaabbilee gargaarsaa fi gaazexeessitoota naannichaa dhoowwee ture. Kanaaf ajjecha naannichatti raawwatame hin gabaafamne jedhe. Baqattoonni Eertiraa kaampii Maayi'aanii Adii Haruush Malbaa fi Hisaasii keessa jiran dhiyeessii barbaadu kan jedhe barreessaan gabaasa kanaa Simoon Tisdaal kanneen kaampii kana keessa jiraatan waraana Eertiraa fi milishaa Amaaraatiin baqachiifamanii humna waraanaatiinis miidhamanii jiru jechuun taatee waraanaa mootummaan Itoophiyaa addunyaa jalaa dhoksee naannichatti raawwate gabaase. Dhaabbanni UK bu'uureffate kan DX Open Network jedhamu saatalaayitii fayyadamuun waan gabaase kan wabii godhate The Guardian naannawa kaampii Shimalbaatti ijaarsonni 400 barbadaa'u yaadachiise. Guutummaa Tigraay keessatti gochoonni akka reebichaa gudeeddii ajjechaa dabareewwan seenaa barbadeessuuf isaamuu raawwatamee jira. Hospitaalaa fi giddugalli yaalaas meeshaalee waraanaa akka madfiitiin barbadeeffamee jira jechuunis eereera. Mana amantaa Tsiyoon kan magaalaa Aksuum jiru keessatti ajjechaan raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa Amaaraatiin nama 750 irratti raawwatamuu kan eere The Guardian muummeen ministeera Itoophiyaa namni nagaa tokko hin miidhamne jedhus kanneen kumootaan lakkaaman ajjeefamuu fi kuma kurnootaan Suudaanitti baqatuu isaanii gabaaseeti jira. Naannichatti namoonni magaalota akka Adawaa fi godinoota biroo keessatti beelaan dhumaa jiraachuu qaama bulchiinsa naannichaa keessa obbo Birhaan Gabratsaadeq wabeeffachuun itti dabaluun gabaaseeti jira. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa socho'aa jiraachuu Itoophiyaan ifaan kan haalte yoo ta'u Isaayyaasii fi Abiyyi waraana dura ji'a onkoloolessaa keessa Finfinneetti wal gahuun dhimma naannichaa irratti wal gargaaruuf mari'atu isaanis eereeti jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun idilee ammaaf qabnu kana fakkaataan siraa sabaaf gama ogummaa suur-sagaatiin Abdii Jamaaltuun afaana ture horaa bulaa deebanaa.